Manni maree magaalaa Adaamaa afayaayotaa koreewwan dhaabbii fi miseensota manneen marii aanaaleef leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsuu guyyoota lamaaf kennaa ture xumure. Leenjiin kun maalummaa fi barbaachisummaa hordoffii deeggarsaa fi gamaggamaa akka hubatan, sirna hordoffii deeggarsaa fi gamaggamaa cimaa ta'e diriirsuu akka danda'anii fi sirna hordoffii deeggarsaaf gamaggamaa sadarkaa isaa eeggatee hojiirra akka oolchan kan taasisu ta'uusaa leenjicha irratti ibsameera. Leenjichis labsii fi dandeettii raawwachiisummaa cimsuu irratti hoggantootaaf kan kenname yoo ta'u, tajaajila quufinsa qabu hawaasaaf kennuun gahee isaanii akka baatan ni taasisaa jedhan afayaayin mana maree magaalaa Adaamaa Aaddeemma Beejjibbaa. Leenjiiwwan mata dureewwan adda addaa irratti hooggansa sadarkaa kutaa magaalaatiif aanaa akkasumas caasaa mana maree kennaatiif kan kennamaa jirudha. Keessattuu leenjiin kun kan durfamee karoorfame yoo ta'u, sadarkaa adda addaatiin sagantaa magaalaa fi sadarkaa biyyatti waan gadi bu'eef isaan irra turame. Haa ta'uti leenjiin guyyaa kaleessa irraa eegalamee kennamaa ture tokko labsiidha. Labsii manni maree sadarkaa naannootti caffeen labsee manni maree akkamitti hojjetti kaa jiraadha. Kun leenjiin bara darbees kennameera. Bara kana immoo akkamitti qaama qindoominaan waliin hojjennu sadarkaa koree qindeessituu mana maree sadarkaa aanaa jiru wajjinis maalirra jira kan jedhu labsii 250 muraa 2015 irra deebii magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa caffeen labsisan hangam tokko hojii keessatti xiyyeeffannoodhaan waliin hojjetamaa jira kan jedhu. Labsiiwwanii fi dambiiwwan caffee Oromiyaa irraa bu'an giddu galeessa godhuun faayidaa uummataaf halkaniif guyyaa hojjechuun hooggantoota irraa kan eegamu ta'us ibsaniiru. Leenjiin bara darbees kennameera. Bara kana immoo akkamitti qaama qindoominaan waliin hojjennu sadarkaa koree qindeessituu mana maree sadarkaa aanaa jiru wajjinis maalirra jira kan jedhu labsii 250 muraa 2015 irra deebii magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa caffeen labsisan hangam tokko hojii keessatti xiyyeeffannoodhaan waliin hojjetamaa jira kan jedhu. Maaliif labsii kanarratti hundaa'uudhaan magaalonni riijoopoolii sadarkaa guddina isaanii gara aanaa 19ttis kan guddanne waan ta'eef amma immoo raawwii keessatti maal fakkaannaa kan jedhu caasaa kutaa magaalaa hooggansa paartii fi sadarkaa aanaa irrattis hooggansa paartii fi akkasumas caasaa mana maree kenna koree dhaabbiiwwan dabalatee kan kennamaa jirudha. Labsii kana erga yoo kenninu achi keessattis labsii kana wal qabatee dambiin jira. Dambiin naamusa miseensota mana maree sadarkaa aanaa maal fakkaata? Dambiin kun waan baay'ee hiika waan ta'eef akkamitti hojiin hojjetamaa jira, qindoominaanis maaltu jira kan jedhu keessattuu dandeettiiwwan raawwachiisummaa caasaa mana maree kenna cimsuudhaaf naannoo sana immoo hanqinoota jiran waan bara darbee hundeeffameef manni maree sadarkaa aanaa isa san keessatti waan jiru laaluudhaan waliin taa'amee ummanni tajaajila nurraa eeguu fi qindoominaan ammoo rakkoowwan naannoo san jiru hiikuudhaaf dambiiwwan kanarratti kaleessa fudhatamaa ooleera. Guyyaa har'as ammoo geggeessummaa wajjin wal qabatee akkasumas manni maree kenna aangoon hordoffiif to'annoo labsiidhaan kennameefii jira waan ta'eef caasaan aanaadha keessattuu koreen dhaabbii aanaarra jiru humna dandeettii isaa kana cimsatee akkamitti seektaroota sadarkaa aanatti jiru kan hordofuu danda'a, gamaagamuu danda'a, rakkoo naannoo san jiru ammoo akkamitti furuu danda'a, komii uummata akkamitti fudhachuu danda'a, wanna xiyyeeffannoo addaa barbaadu irratti leenjii kennamaa turedha. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin leenjiin kun hanga sadarkaa zoonitti kan itti fufu ta'uu ibsanii leenjichi dandeettii raawwachiisummaa isaanii kan cimsuu fi hubannoo labsii irratti hundaa'e akka qabaatan kan taasisu ta'uu himaniiru. Leenjiin hubannoo dandeettii raawwachiisummaa cimsuu akkanaa kennamuun kun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf leenjii kana sadarkaanis kan gadi bu'amee kennamuudha waan ta'eef keessawuu leenjistootaa jennee fudhachuu hin dandeenya waan ta'eef miseensi bal'aan hawaasni bal'aan miseensonni mana maree sadarkaan jiran labsiiwwan kana beekanii hojiirra oolchuudhaaf hordoffii gaggeessuuf deeggarsa kennuuf akkasumas immoo qaama dhimmi ilaallatu darbees nama seerota kana labsiiwwan kana darbee deeme immoo sirna itti gaafatamummaa hordofsiisuudhaafis akka mijatu jalqaba sadarkaadhaan hubachiisuun murteessaadha waan ta'eef akka waliigalaatti gaafa laallu leenjiin kun sadarkaan hubannoo cimaa kan uume hidhannoo kan hidhachiisee fi xiiqiitti horee hojiitti aanuuf miseensota sadarkaan jiru kan qopheesse ta'uusaati. Egaa leenjii kana booda wanti nurraa eegamu qindoofne hojii bakka bu'ummaa uummataas galmaan ga'uudhaaf yaadama paartiin badhaadhinaa kallattii kaa'atee fi abjuu fageenyatti mootummaan keenya kaatee paartiin keenya kaateetiin hin deemu kana sirriitti galmaan geenna. Hubannoo arganne kanaan immoo caalmatti kaduun caara galmaan geenna akka galmaan geennu taasisadheetiin yaada. Hojii gadi deebinee hojjennu keessatti bu'aa guddaa nu qaba jechuudha. Beeknee hojjechuu
waan beekne san fayyadamuu uummata keenyaa sadarkaa barbaade mirkaneessuu keessatti bu'aa guddaa nu qaba waan ta'eef akkaataa sadarkaa kanatti hubachuu dandeenyuun leenjiin sadarkaa isaa eeggate kan kennamaa jiruu fi nus gaddeebine miseensota marii keenya bal'aa leenjisuudhaan fayyadamuu uummata keenyaa akkaataa itti ariifachiisuu dandeenyu, ariitiidhaan hojiitti jijjiiruu dandeenyu, jijjiirama deeggaruu dandeenyu, sadarkaa barbaadame jijjiiramni kun akka deemu taasisuu keessatti gahee qaba waan ta'eef sadarkaa kanaan muuxannoo fi hubannoo guddaa kan irraa arganne ta'uudha leenjiin.